faana iyyaa turree jennee har'a deebi'anii jechuudha. Ilmaanumti Oromoo kaleessa boo'aa fi turan wallaaltota keenyaa wanta akkanaa yeroo raawwatamu. Arsii hawaasa keenya hawaasa Oromummaa isaatiif dhufaa darba seenaa gurguddaa galmeessaa jechuudha. Abbaaf ilmaanittidha. Dhumataa jechuudha. Oromummaa kanarra siin ga'ee jedhe. Obboleewwan keenya kumaaf kitilaan mana hidhaa keessa teessee achitti shamtee, achitti raammoftee, achitti cittooftee, achitti injiraanoftee feestaala gurraacha uffannee akka nama du'eetti jechuudha. Isaan jala boo'aa mootummaaf humna danda'uun iyyaa taa'aa jirru kana. Oromoof Oromoo dhumtii deebi'ee walitti wal hangi godhee akka kunoo biyya keessatti humna qabeessi yookaan gangiistarrii akkasitti rakkoo namatti fiduutti Oromootu waan akkanaa fidaa jira. Jettanii yeroo asirratti dubbattanu dhiifama naaf ajandaa kana osoo dubbachuu dhiiftanii kallattiidhaan namoota waan kana keessa beektanu dhugumatti biyya Saawudii Arabiyaa keessa namoonni jechuudha Oromummaa isii qulqulluudhaaf dhiirummaa qabna jettanu namoota kana follow up godhaati gudeedaadha isaanii keessa miti kan jiran lafarra jiru. Isa Arsii haa ta'u, isa Walloo haa ta'u. Hordofaati isa qaama namaa irratti miidhaa qaqqabsiise. Isa maallaqa namaa nyaate. Qabsiiftanii qaama seerri ilaallatuun kallattiidhaan jechuudha. Hiree obboleewwan keenya manadhaa jiranii akka namatu jechuudha. Isinii galaa jira miti. Kanaaf jettanii hawaasa bal'aa wajjiniin dhimma akkanaa irratti burjaajii uumina dhiifama naaf godhate obboleewwan kiyya. Wallahi isa dhugaan isiniin jechaa jira. Kun isa fuudha waan asirratti bahee Oromoon akkasitti viidiyoo wal agarsiisaa wal qabee nantuma jedhee Oromoon irree walitti kaasee yeroo akka bofaatti wal rukutu kuni dhaggeettiif waan saalfiiti isiniif galee. Waan amilee nama cabsuudha. Kuni waan ajandaadha jedhanii irra dubbatanu miti. Rabbii keessan sodaadhaa amantaa qabdu. Wanti hunduun darba. Garuu waan kana jechuudha. Please itti yaadaati daddafaati jechuudha ijoollee waan kana hojjettu. Abbaa fedhe haa ta'u tarkaanfii deebii hin qabne yoo irratti hin fudhattan ta'ee jedhe dubbiin gaafa qoosaa bulee nama oosa jetti. Tarii har'a piraankii haa ta'u dhugaa haa ta'u. I don't have any information dhugaa dubbachuuf. Garuu akka qoosaatti wanti ilaalanu kun babal'atee rakkoo guddaa akka hawaasa irratti hin finne dafaati osoo hin qancarin achumatti hundee kutaan isiniin jedha. Kanuma qofa dubbachuu barbaadeetti. Galatoomii carranaaf kenniteef as li'uul faadha galatoomaa. Thank you so much. Fuad Saudi jirta akka nama Saudi jiru tokkotti hubannoo waan kanarratti seera biyyatti wal qabsiiftanii haala manguddootu illee xiqqoo nama guddaa. Wanni kun waan badaadha garuu wallaahi ijoolleen as jala jirtan namoonni 6,000 as jirtan waliin tuqinaa miskiinan tuqinaa ofii waliin tuqinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kilis wal dhiisa. Wallaahi wanni deemaa jiru asli dhugaa dubbachuu fi eenyuun iyyuu waan balaaleffatamuu qabudha waan akkasii gocha akkasii. Oromoo gidduutti dhiisiiti diinaaf Oromoo gidduutti iyyuu waan akkasii biyya ormaa irratti ta'uu hin qabu jennee dubbataa jirra. Nu dhaga'uu didame malee jechuudha. Maaliif yoo jette nu hundinuu akkuma dubbataa turte sila dhaga'an ture biyya baqaa keessa jirra miila tokko as keessa kaa'atee miila tokko biyya kaa'atee jiraataa jira namni. Baay'ee rakkisaadha. Innumti nagaadhaan nan jiraadha jedhu iyyuu jechuudha. Wallahi namantanu sababa kanaati amma kun utteessutti kaaniiru waan biraa fakkaata. Walii yaada dhugaa dubbachuu ta'e. Sirrii miti akkuma obboleessi keenya amma jedhee kee warri waan kana irratti hirmaatan wallahi seeraa dhiyaachuu qabu. Warri waan kana fuudhanii deeman. Firaankiisa ta'u maaliisa ta'u. Sabaa olii miti seeraa olii miti. Waan namni isin kadhatu dhagaati. Waan kana qajeelchaa sirreessaa sirrii miti. Isa nagaattis isa nagaan dalagatuttis balaa fida malee wanni inni fidu bu'aan inni fidu tokko hin jiru. Namni amma kana xiinxalee ilaaluu hin dandeenye jira jedhee yaaduun dhugaa dubbachuudhaaf. Wallaahi araara maalii barbaachisa Oromoo gidduutti? Maaliif waan akkasii godhamu? Barbaachisaa miti bar. Kadiinaayyuu dhiisaa jenne amma walitti deebi'ame. Nama qaanfachiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Wallaahi asli waan jedhu hin qabu. Maaliif dubbatamuu iyyuu hin qabu ture. Kun waan asirratti ol baamee dubbatamuu ga'u iyyuu hin turre. Siigalee wal taa'amee tiyya abbaan rakkoon irra ga'e sana furmaatatti toluudha malee wal doorsisu nama waa tokko hin beeknetti nama dhimma sana keessaa quban qabne tokko qabdeetti wal doorsisu baay'ee nama qaanessa. Dhiisaa jagnummaa kana dhiisaa bu'aa hin qabu. Wallahi dhiisuu wayya. Dubbiin gara seeraa waa ofiiti nama guba siigalee. Namni wallaalu
inni kaan isa seera qabeessa jala wal jala jiraata jechuudha namni isinii galee kanaa jennaani walii yaadaan jedhaan wanni biraa wanni hin jedhu hin jiru wallahi akkuma isin jettan maaliyyuu haa ta'u maal walii galuudhuma barbaachisaadha. Mr. Hamza carraan keeti. Galatooma ulfaadhaadhaa dhugaa dubbachuu fi waan kanarratti silaa manni nuu banamuun qabu ture. Waan kanarratti silaa manni nuu banamuun qabu ture. Qaamni wal lole jedhan kuni ijoollee abbaa tokkooti jedhama. Oromoon akkuma fedhettu akkuma faamiliin tokko mana keessaa wal lola. Amma naaf obboleessi kiyya gaafa ummaa bira jiru gisee ijoollee wal lollaa booda deebinee faxara wajjin nyaannaa walii araaramne. Garuu Oromoon qasilaa sabni wanni biraatu haa ittiin wal tahanii firraa wajjin lolaniin osoo jiru ijoollummaan asii ijoollummaan wallootii fi ijoollummaan harargeetii fi ijoolleen arsii ijoolleen jimma gisee miidiyaa kana gubbaa wal nyaachaa ooltu. Abaluutu maarree abaluu godhe jedhanii gumaa baafachuuf akka wanni itti olii gayyaatu. Hedduu namatti ulfaata dhugaa dubbachuu fi waan akkanaatiif manninuu banamuun qabu ture. An kanarratti wallaahi akkuma reefuun tana Maamad bin Aljaziiraa jee bakka jirtanii magaalaa jirtan hunda keessatti waan akkanaa amma dura Raayyaa fi Sheekh Jamaal Aliyyi illeen liivii irratti bahanii dubbatanii turan. Magaalaa jirtan keessatti nama gosummaadhaan gandummaadhaan deemee nama arrabsu yookaan cabsaa kaayaa yookaan immoo hanga dandeessanii birrii itti baasaa lax godhaa biyya deebisaa jedhaniitu labsii baasanii turan. Waan kana hojiirra oolchuu danda'u qaba namni bakka jiru keessatti. Magaalaa Kaayiroo tana keessa yoo namni tokko ol ba'ee arrabaa dhedheerate walii galanii achi deemanii waajjirri poolisii as jira itti fidanii lax godhanii galchuu. Magaalaa bakka hunda keessa namni poolisiidha maallaqa kafalee hudduu qabee wal galchuu danda'a. Hudduu qabee kijiba miidiyaa kana gubbaadha akka waan gootummaatti galgalaa ganama iyyan kanaa miti. Qarshii dhibbata kafallaan hudduu qabdee abbaa feete as gubbaa galchuu dandeessa. Seera guuttee ammas ragaa itti argannaan qaxxitaa abbaa fedhe galchuu dandeessa maallaqa achittuu. Waan kanarratti namuu irratti dalaguu danda'u qaba. Asii miti bakkuma fedhettuu ilma namaa kana namni likkii wal galchuu danda'a. Haqa walirraa qaba akka Oromummaatti akka gandummaa walitti aanu namni haqa walirraa qaba. Hattaa haga hidhanii wal garafuu danda'u waliin qabna ture. Waan akkanaa namni gara biraatti wal dhiibee gosummaa gandummaa maali boo galatooma wal fadha. Thank you so much. Abdi ati warra wala qabaa kana ajaja baasirraa jedhanii abbaa waan kun haa dhaabbatu jedhaa jirra. Ijoolleen teessan maal jette too maal jette Abdi bilisummaa. Abdi bilisummaa. Ewa sagaleen kiyya ni jira amma? Asli an kaleessallee dhiyeengaddallee guyyaa 3-4 guutuu abbaan feeti kijibduu naan jee abbaan feeti fakkeessituu jee nama naga buusa araara buusa jee usmee fi hafarsoo kadhataa ture. Isaan kadhadhee dadhabnaan ofiifillee gadi ba'ee hamtuun afaan hin abaati. Ammallee arrabseen dhiifne obboleessoo hamtuu biratu dhalata waan biraa dhalataa lakkisaa. Waan kana dhaaba jennaan ni didani. Ani ijoollee walloodha dhuguma ajajuun danda'u garuu gaafa dhugaan dhufte hoo isaan dhugaadhaan fakkeessoo osoo hin taane hoo nama qabanii harkaa qabaatan as fidanii walloo ganda kamit dhalatee saganti isaa gootin isaa adda baafannee dhugaan gadi dhiisan ijoollee walloo nama harkaa qabdu hunda ishiidha gadi dhiisisiifnee nagahan wajjin jiraachuun wal kabajuun wal jaalachuun akka kaleessatti itti fufaa yoo ofii isaaniitti rakkina qabaatan nuti waan goonuun qabnu siin jedhugaan jirtu kanuma. Bakka ijoolleen gadhiisanii isin gadhiisa. Homaa rakkoon hin jiru. Gadhiisa. Hayyee fidaati nama dhugaan qaban nama harkaa qaban dhugaadhaan fakkeessoo sun taane gataa. Oromoon hawaalaa wal qabdee viidiyoo irratti as laayivii irratti ol gadhiisiftan gadhiisa. Homaa rakkoon hin jiru. Asillee anfidini achumatti gadhiisisiisi hiriyoota kee ijoolleen arsillee achumatti bakka jirtu hin gadaa. Na dhaggeeffadhuun amma osoo ati dhageessuu nama tokko gadaan dhiisisiisa osoo ati dhageessuu dawwalee nama tokko gadaan dhiisisiisa. Warabbal kaaba rabbiin natti ragaadha. Isaan fedhan gataa dhiisanii fedhan haa dhiisanii. Nama ijoollee lama gadaan dhiisisiisa. Ijoollee lama kan sila mana biyya irratti dhufte lachuu gadi dhiisan. Akkas ebboo wallaahi laazim gaddisiisi yaa kee wallaahi obboleeyyan nuti muslima amantiin keenyallee waan akkasiin hin ayyamu gaddisiisi waan dandeesse. Akki gootu dhaggeeffadhaa. Umar
Aki gootu. Mucaa sanirraa jawwaala isaatti taate birri isaatti taate waan inni qabu riyaala takka wallaahi rabbi si argaa irraan fuudhini mucaa san gadhiisa. Wallaahi waa takka irraa fuunaan boru fuula rabbitti ittiin gaafatamte. Nu isaan hamtuu nutti dalannaan daba nutti dalannaan aarree miira kee gallee Oromoo irratti tarkaanfii fudhanne malee jibbaa biraa diinummaa qabnuuf gadhiisi. Laayivii jirta? Laayiviin jira sagalee kee nama 5,000 sagalee kee dhaggeeffataa jira. Kosheen jedhin laayivii yoo TikTok qabaat kosheen jedhin. Yalla kotta mana asilitti kotta na jala laaliti bakka hin jiru. Yalla. Bakka akkas habiibii kiyya galata. Fakkeessuu hin beeku ani yoo dhugaa taate ifa baanee walitti araaramnu. Akkas. Ana gadhiisa ijoollee arsi. Galatoome wallahi. Akkas. Ani wallahi hunda caalaa viidiyoo keessatti miira keessa arginan akka waan obboleessi kiyyachiru waa bal'atetti rifadha. Isa dhugaa rabbi jechuudha. Lola asirratti deemaa ture keessa kaati viidiyoo keessan qofa turetti dhagame. Because walii bilbilaa hiriyyaadha gaafa rakkoo wal beekna. Dhufee jira Umar Walloo kan jiru kan agarsiisa kana baaboo darbate Umar Walloo kan jiru. Alaabaa dabbilisummaa Oromoo mataa kee hidhatee jiru. Kino ela cosa tokko barreeffateera. Kino ola. Gastii keessaa nama irraa hir'isiiftu. Akkas boo gootummaa akkasitti beekna nuti ijoollee Walloo kino. Asli yaate harkisi aan nama hir'isu. Barreessaa jira. Umar barreessi. Kino. Umar Walloo. Umar akkam nagaa? Gara bitna gamti. Fayyaadha. Bareeda jirtu. Jira mangisti kiyya. Girri ma miidiyaa kana gubbaa qabaa fidaa kanaan wal qabatte wal qabdaniitiin hin qabdee bira ta'aa jirta moo lafarratti wal loltan? Ati waa tokko waan namtitti himu. Ani tubii irraadhaa mana indireeksheenee nageenya qabu ijoollee qabamte sana ijoollee arutiidha. Itti bilbileen gadhiitti ofii kiyyaa bilbila itti bilbilee mana indireekkeessatti otoo indireekti dhaga'u. Itti garagasheen guyyaa mana tulee isheenee naga barbaannaa ijoolleen gadhiifamte akkan tunne jeeni tola jedhanii bu'an. Mana afartoo keetan hafartoo nu barbaade lakkoota keetan dirga jedhe lakkoota dabaa keetan lakkoota hin dalan hafartoon jecha. Ani guyyaa har'aa naga buutaa oolee inni gallaba kana ijoollee xiqqoo laayiviirra fidanii ku'a maali jechaan wajjin dalan ijoollee tanam ijoollee arutiyaama walooleen tan. Maali rakkoon biyyattii Oromoo walirratti bobbaatu inni citii walii nyaatu sakamii inni biyyattii walirratti bobbaatu sakami baay'ee tokko garana nyaatu. Dhugaa Umar galatoome Umar Sembiyeeka galatoome dhugaa asli mucaan kun dhugaa nama dhugaati. Wallahi rabbiin arge ani walin beeknullee lakkoofsa walillee hin qabnu mucaa kanaani nam jira gaafa mana hafarsoo sheenee hafarsoo lakkii waan kana dhaabii ijoollee miskiinii walitti darbuuf deema meera keessa galeetti dhaabi waan kanaa jedhee kadhatee mee maal goota jedheeni didee hayyee waan takkan barbaadu ani sihirraa hin dhimma qaba ijoollee arusirraa dhimma takkan qabu lakkoofsa kan keenaa ergi lookishinnaa ergi gaafa jedhuun biran jira jechuu mucaa kana wallahi azim dhugaadha jechuu. Amma gaafii kiyya Umar isin kama waliin nagaya wajjin dalagattan loluma miidiyaa irraa kana dhageettanii achitti wal loltanii wal qabdaniire. Umar. Shabakaa kiyya naqabe asili dhiifama. Umar karaarra jirta sagalee waata si jalaa takkaa jira karaarra adabi. Anamba isa dhugaa rabbi waan namti nitti himu. Ani uummata kutaa Oromoo kudhan takka guutuu takka ishii addan baatu walqixaan jaaladha tittan hima asili walqixa ishii walloo ta'e artii ta'e jimma ta'e wallaga ta'e tokko naaf aandinu wallahi garuu guyyaa mana tulee dhageen tuleetti hime tuleen xayyib wanni ati jette dhugaanaan jedhe. Mana afartoo isheen afartoo hoo na barbaadde hooti barbaadde kinooti ani lakkoota keessanitti erga na barbaadde ittiin barbaada lakkoota keessan ergee fi lakkoota keessa jala duuta lakkoota dabaanatti erge bilbili isaan dalagu afartoo maaliif lakkoota taane natti ergitaa jeen aboo ani bara gowwaa miti jee kanaan namatti lookshiin erga dhufee nama harka namni tara dhufee na tumuun qabu miskiina kalaaf miskiina irraa gadi bu'aadha miskiina irraa raatuun barbaadinaadha ijoollee immoo arabatti bira fitee ijoollee arabni bira fitee narra raata qixxanarra
gadi bu'i taa'e uummata wallootti sin arrabsin uummanni walloo hoolaa miti nama keessan biyyattii dhalate baatii sagalitti yoo barateet yoo baratuu maatet namni garaa haadhaa keessatti baratu hin jiru namni guutuun namni karaa inni barateet garaa haadhaa keessatti hin garaane garaa haadhaa keessatti hin baranne hundinuu biyyattii baatuma achii bahee baratee kare wanni kuni waan itti wallaatatanii miti dhiiti afartoo jeeni ofii kiyya kadhee baay'ee tokko dadhabe afartoon garuu maal naan jee butee haadha keessanii talaakinoo amma walloo hoo asirratti fannifnee nama 15 fiduu maal jee hayyee gaafa akkas ta'e ani biyyattii mandugummaan jeemu jiramti ijoollee walloo hundarra mandugummaan xiyya xinnoo taatetti gadi na qabanii gallaba kana ifaa mana tulee isheenillee naga buute ijoollee gadhiistiite wilii deebi'anii mucaa xiqqaa qabanii daa'ima falata keef yeddeen ani itti bibilee gadhiistu maal inni isaa falata maali ilma namaa ta'e miti barani kutaan oromoo yaa kuutu naanaaf tokko ilmi oromoo tokko tuu naanaaf tokko wallahi rabbitti akka kadha. Bakka Umar amma nuti arraba miidiyaa irratti namu anillee namu arrabsaa oraa namu akkuma fedhe haasaa afaaniin waan ta'eef. Aboo ani afartoon dhaggeeffadhu afartoon ta'e afaan ofii kana aaruutu jira. Utumetti ishii janiin tana tichi dhaashee ta'uun hin biya gurbattiitanii gurbattiin baay'ee afaan dabdu yoo namni naggaafatanii nagan biyattu xinnoo afartoo kana taata malee numa ishiin dabduu dha'uun gurbatanii waliin galuu hin dandeenye biyatte. Amma na dhagaye. Ani jara bira yoo ijoolleen jiraattee jarallee fidee gadhiisise homaa rakkoon qabu. Amma ati ijoollee meeqa qabdee si bira jiran? Namni tokko ba'ee jira tokkuma biyyatti tokkuma jira. Sanillee irraa hiikee jira biyyatti nagaa nyaata nyaatee qabbaneeffatee jira taa'aa jira. Ijoolleen ishiin sun gadhiifamnaan bakka dalagaa isatti fuudhee jeefte amta sa'a lamaan jeeme wallaahi billahi. Maali waan tokko walirra dalaguun mamnu'a nama tokko irratti badii dalaguun barbaade. Mucaa kanatti akkamtu akka obboleetti nama tumeetan tume biyyatti. Akka obboleetti nama tumetti illee kun tume malee mucaa kana miine wallaahi dhugaan fiim. Mucaa bira dhaqi umar itti haasani mucaa bira dhaqi itti dubbisi mucaa bira dhaqi itti dubbisi. Na dubbisi lookootu akka obboleetti. Mucaa re'aa biraa jeemee jira bilbilaatti jettee malee jeemee kaajii maddatan dhiifee jeemee. Obboleewwan walamaantu biyya ormaa keessatti wal dararaa jirra dhuguma obboleewwan. Deebii biratti deebii. Dirqama kun obboleewwan. Aboo amta sa'a lamaa tan jeeme bilbilaan itti bilbilii yoo jettan tan bilbila kashaafin garuu itti ni dhageetti amta sa'a lamaa jeeme tan biratti dhiifee dhufe wallaahi billahi jimma biratti tan dhiifee itti bilbilii yoo jettan tan bilbila. Ani amta sa'a lamaa jeeme tan dhage. Amaanaa hidhattee dhufte jimmaa biratti. Osoo numa dhatte wayya garuu dhaquu sitti ulfaate garuu gadi dhiifamuu isaa. Fagoon jeeme bara makiinaan hin jeemne fagoon jeeme bara magriban jeeme isaan bira dhaquuf. Amaanaa kaayattee dhufte. Ani ani bilbila takkittiin mucaa gannaan dhiisiisa biyyattii mucaa siniifan gadiisa bilbila keessatti eessanii dhaggeeffatuu dandeessanii garuu wanni meediyaa kanarra jeemu haa dhaabbatu. Dogongora dhibba. Asli mee carraa xiqqoo mee ni dubbadhaa waan gaarii hojjetaa jirtanii hundi keessanuu jechuudha galatooma. Nageenyi Asli jara isaan ijoollee keenya qabeerurraa illee sheeritti godhaati fidaati isaan illee akka gadhiisa. Dhageeffadhaa tokkoffaa usmiyyeelleen hafarsolleen kan dhageeffadhaa. Kanatti waliin haa ta'u rakkoon qabna. Efedan Omar Umar ture. Hasan Shode yoo as jala jiraattee lakkoofsa tokko isiin laala. Hasan Shode. Namni tokko si bira jira yoo as jala jiraattee lakkoofsa tokko. Ramza dubbadhoo Hasan Shaddoon to'atu. Kuni waan gaariidha. Kuni gaffuruun waan gaariidha. Oromummaallee beekuun obbolummallee beekuun waan gaariidha. Ijoolleen keenyas kan asirra ol ba'uu carraa kan carraa dhabdan jechuudha. Hafarsoon isiniin bilbiliin dhageeffadha. Hafarsoon isiniin bilbilii yoo jiraattan wannichi kun hundirraa haa furamu ijoollee qabdanii jirtan gaffura. Wanni ilma namaati ni beeytanii ijoolleen teenya kan qabdanillee kan miidhaman jiru dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Namni miidhan jiru bakka argetti keessaan itti bilbilee keessaan itti barreessee rabbii jedha hin tuqina obboleeyyanii boru saalfanna boru walis saalfanna ijoollee qabdee jechuudha. Boru walis saalfannaa dhiisaan tuqina qabaatumaan dhiisa. Waan takka gahamtuu irratti yaadina jenneetumaan dubbachuu turre gasti irratti illee keessaallee kanuma dubbataa turre isinis ijoolleen illee warri qabdanii gaffurtanillee guddaa galatooma. Ijoolleen teennallee kun nama 5,000 jira. Wanti kun hundirraa ni furamaa immoo furameellaa immoo wanti hamtuu walitti yaaddan hin jirtanii. Ijoolleen teenya arsii yoo rabbii isin uume sodaata. Wanni kun nuufillee gaarii miti maqaa kennaafillee gaarii miti. Sinigalee miti. Ijoolleen tun obboloota kenna.
dhiiga kenna gari irraa dhaydhuun jiru kun amma mucaa kana waan jiru looko akka obboleessa kiyyaatti tumere garaana nyaate sinii galee miti dirqama obboleessi babar tokkoffaa asli maa inni beekta. Ramzaan dubbata dirqama kun obboleessuma dhiiga foon garaa walitti hin jabaatu kanaaf ijoolleen kenna ka arsii kasi koomandoo jechuudha yoo ijoolleen walloo ilmi qal'aan tokko qabdanii isin bira jiraate amma sa'a kana gadhiisa yoo rabbi sodata wallahi gadhiisa firanjari kan dhiisin asili ogata kala asili ogata dur odo gadiitan taane laayibii kanarra dhufanidha asili laayibii kanarra dhufanii odo gadiitan taane laayibii kanarra dhufanii akka nu dhufnetti mucaa biraa qaban nu garsiisanii nu hiis biyeddee itti bilbilee biyyata viidiyoon itti taatutti nagartee gasinii dhiita. Fiiti ijoollee biyyattii har'a mucaa ganama kana irraa jiru as jala jiranii fiiti. Asli kana goona yaa kana qal'aanii asli akkana goona. Umar maayikii qab asli akki goonu Umaris deemee mucaa isa baanu biratti deebi'ee viidiyoodhaan osoo agarru gadi yaadhiisuu ijoolleen keessanis mucaa isa irra san asaa fidanii osoo agarru gadi yaadhiisanii. Akkasi dubbiin gabaabaan dubbiin gaariin akkasi. Ayyee kami kenna kaarnaan Umar hanga salaata subii deemaa bula malee hin dhiifnu jecha dirqama ofna akka sila dhaqee fuudhatti ammallee dhaqee viidiyoo waraabee gadhiisan ta'u. Isinillee fida ijoollee keessan. Baraan ofitti amanamummaan qabaan jee mucaa dalagarrattu nan jeebisa bara mucaa dalagarraan fuudhe wajjin dalanna wajjin nyaanna wajjin dhunna hiriyaadha. Maqaan isaa Abdiidha biyyatee. Ijoollee baaletti wajjin nyaanna wajjin dhunna mucaa kana anama bilbila takkaan gadhiisisuu danda'u garuu ijoollee teessanirraa dubbadhaadha ijoolleen teessan akka viidiyoodhaan dhuftee mucaa ganuu dhiiftu tanuu barbaannu waan biraa barbaannu garuu immoo daalachaa fi fakkaattonni akka taara namni asirra jeemanii biyyatee rarraasaa maalii jani nuyi biyyatee ilma oromoo kanaafu anu fiigi amma reefu hafarsoon nama meeqa qabneerra anilleen akkuma amma abdii akkuma Umar jedhu kana bilbila takkaaniin gadhiisisuu danda'an jenne hafarsoon amma reefu hafarsoo as fidi amma iyyee. wal gadhiisa tiimni suudii kun wal beekami ma warri marfaa ture hafarsoo fidi ayyee ijoollee irra dawwalee akka ijoolleen illeen dhuftee gadhiiftu. Takkaan dubbata. Karaan dhiiraa fokkatti jedhanii dubartii fakkaatee jiran karaan dhiiraa boleeto mammaa kan. Wala kadhannee jirra afarsoo keessatti kadhannee jirra aboolaa kiiwwan kun itti garagadutti jedhu jira. Ijoollee qabuun barbaadini waa tokkollee jeen jira. Okay. Umar na dhaggeeffadha waan tokkoon isin hima. Namni Suudii na beeka jeetii yaada. Irra caalaan parsantii 90 yaada. Ni beeytaniimi. Wanni kun biraankii ta'us dhugaa ta'us nukeef namni Umar maayikii qabadhu. Asli minuutii qabadhu. Ni dhageessan isin hundi keessan. Ani Oromoo waan murteessitiin fudhadha. Yoo wanni kun ka dhugaa ta'e tokkoffaa qaceelaa wanni biyyaa baataniif hojiidha. Hojii keessan irratti. Lakkii warra jee garuu aslii na amani nama 5,000 irratti waada siiseen. Nama waan akkanaa hojjetu hunda isaanii dabarsinee kannina. Yoo jettan ani qobbii. Munir mee sodaachisaa akkanaa dhiisi. Sodaachisaa jaarraa 21ffaa keessa jirra. Nama sodaachisaa akkanaa dhiisi. Rakkoon hin jiru. Anaa waada siin. Aboo dhiisi sodaachisaa akkana. Anuu Suudii jira mee na qabsiisi. Kan Munir eessa teettee eessa ijoollee sodaachisaa. Waan akkanaa kana dhiisaa ofillee. Jaarraa 21ffaa keessa jirra. Namni kanaa nama doorsisu hin jiru. Munir keenya. Nuti amma afaan nagaatiin karaa nagaatiin walii galtee oofaa jirra. Takka hin qabnu nuyi ofitti amantummaa fudhannee dalannee. Shurtaadhaa miti abbaa shurtaa xayyaaraan ergaadhaa gannutti dhiitaa inni barbaadan. Tiivi bar shortaan gaafa Itoophiyaa tumtu yoo si argite bar wajjin qabdee harka duuba siiti bar katumee fi katuma mellee shortaan wajjin siiti muniin nurra beeyta teeti bakka wayyaa qabdu jirtaati waan akka rakkoon hin jiru. Ani ayyee dhiisi numatti dhiisi. Kama akkasii kana dhiisi. Munir amma wanni hubachuu qabda Munir keenya amma ijoolleen tuni
لا صدا موتوماتي فصونتان منير كينيا وني بيكو قبدو اورموما Taammaati ساني miti bar taammaati baanu bar amma baanu لا amma اورموما booda دغاميت جچاجر مالي qoy muniirni mootummaa sodaa yookaan lola sodaa osoo hin taane oromummaattu ofii keenya afoon keenya of nyaachuutu nu dhagahameeti kan waan kana har'a agartee wal gadhiisaa fi wal agadhiisnu jechaa jirru. Sinii gala. Saniifu karaa kana deemuu kana dhiisi dubbii akkasii kanallee Abarso galchi asli. Abarso jala kana jira. ila matakenna salaam Sodaachisaa dhiiroo namni jaarraa 21ffaa keessa jira. Namni lubbuu fi danaa jibbee nama tumu jiraati. Maal isin immoo isin qabsiifna seera isin qabsiifna jettanii. Ramza biyya keenya keessa ayillee suudii makana waliin jira biyya kana keessatti seerri akka badaa ulfaata amma ta seeraas dursitu ta namoomaatu dursi ta obbolummaa teennaatu dursi. Bara boonu akkanaa nu jeedalataanee jiraatu jira. Barreeffne kuruphee isaanii jiraatu jira. Kan guyyaa gurra burraa'ee way takkaa seera tana ima dheenna bara. An bara homa ijoolleen tun seera hin sodaattiin nuun jedhaniif tuna dhibee bara. Akkanumattuu seeraanuu waluun beeynu maal seera sodaattan nuun jettan. Nu seeraan ala biyya namaa jiraatu jirra seera maal beeynu. Way nama iqaamaa qabuu fi nama eeyyama qabu sodaachisa. Miskiin gaara keessa kan fakkeenyaaf gaara keessa gala. Maal na sodaachiftaana? Osoo argina ajjeesa mootummaan nu tokkoffaa. Amma waa barbaachisaa dhiisa tiriin. Ramza ila addaati gabaabsita. Suudii tana keessa ila Dr. Asli gaaraa miti la dachee lafa jala torba osoo qotatanii jiraatanii achi keessaa nama fuute jarri. Maaliif furuu darree warra bakka dalagaati wal ari'u kana. Asli tokkoffaa dhaggeeffadhu waan Abo ajandaan nurraa hin jijjiirin nuti nagahaa fi ilaa nuti dhaggeeffadha abo atis karaa munir kan deemaa jirta karaa kanaan miti nuti kan deemaa jirta nuti sodaa mootummaa ta'e mootummaan nama qabee hidhaa nama geesha malee ilaa mootummaan nama qabee biyya gara biyyaa nama geesha malee lubbuu nama baasu nuti warra lubbuu nama baasu san dura dhaggeeffataa jira saniif osoo hin taane warra jeequ gadiyaas. nuti nagaa Ali na dhaggeeffadhu. Akka maaliif ajandaa jedhama. Nama gurguddaa biyya san jira waan baay'eetu jira. Waan isin gootan kana dhagahee nama waa'ee keessan walii bilbilee haasa'u nama kumaatama jira sa'a. Jara na bar mootummaa kana yoo taate mootummaa Amaaraaf jedhuuni bar. Na dhagaa bichaan irras na dhaggeeffadhu haa dubbadhuuti. Wanni namni kun hundi as jiruuf asliillee hirriba ofii dhabee namni kun hundi as taa'uufi. Yes, dubbiin kun akka dhumatuuf. Yes, dubbiin kun akka dhumatuuf. Hafarsoo fa'aallee fida. Akkuma amma dhufi kan an amma yaadi umarnaa ta'eeraan. Ali atillee rakkoo qabda kiliir ta'e. Watu si keessa mul'ata Ali. Ijoollee teessan fidi akka dubbiin kun dhumu godhi malee waan wayii qabattee an amma umar. Tumeerallee mucaa kan akka obboleessaa tumee gadhiisaa jedhe. Gaari akkasitti. Maal jedhe dhiiroo meeni maal jedhe marroo keessa watu mul'ata. Akka abbaa tokkootitti akka obboleessa hangafaatitti ijoollee tana sirreessuuf yaadu. Nuti nagahaa ila gamta qoy anuti amma ila ijoolleen wal sodaattee ijoolleen wal dhakottee miskiina qabaa jirti sani gamta san jedhee fi dhugaa jirtu gamtan baasee fi dhugaan jibbinaa jirana ani sodaa mootummaa ila ijoollee sodaa mootummaa dhageeffadhu taraa kiyyaa haasa'uti taraa kiyyaa haasa'uun dubbatta na dhageeffadhu dhugaa fudhadhuuti dhalatu si keessa jira kiliir ta'iiti ijoollee tee deemi itti bilbilii waami itti fidi ijoollee naa baatu hafarsoon faatillee hafarsoon gadhiifna jedhe hafarsoo ammatti bilbiltee gadhiisa asliin fa jennaa qeerroon jennaan gadhiisan an jennaan gadhiisisiifna. Ijoolleen gadhiisuu dhuftee barkina ijoolleen gadhiisuu qophiidhaan kiliir ta'ii godhi akka umar walloo kanatti akkasitti irra haa hojjennu sa'aatii ammaa kanarraa gabbuu itti bilbilii. Akka gadhiisan godhi hafisu. Hagas. Kenna ijoolleen walloo isinillee nama isin bira jiru dhaggeeffadha gadhiisa. Ijoolleen keenya ijoolleen arsillee gadhiisa. Hundi keessanuu gadhiisa. Homaa viidiyoo asirratti fidnu tokko hin barbaachisu. Mara kiyyaatti nama wal dararu Oromoo wal darartu boksii wal dhooftee hawaalaa wal buuse akka nama diinaa wal qabdu asirratti gazee kiyyaa fiduu hin barbaadu. Laraasee sittinno. Hundi keeyyuu ka arsii ka qabdillee asirran fidin ka walloo ka qabdillee asirran fidin achumatti bakkuma isaatti nyaachisi obaasi mobaayilii isaa birrii isaa irraa fuutee jira. Deebisiif gadhiisi. Awalollee aarsillee nuti asiin fidin hallaqe dubba dhaabsaa carraan keessan. Atili waa takkaan dubbadha atili. Dubba. Waa takkaan dubbadha. Mee nama tokko sirra gadi buute hafartoo oluna gashanaaf hafartoo walirraa faama. Sirri matan itti hima dhagwama dhugaa dhugaatan itti hima walirraa faame.
هو اللي رافهمو ما نركون كم حفرته لو قاشي بكتنت دب Afarta aljari Sogal. da ozo kabarret. Nabuusi afarsoo galchi. Injira aljar. Hafarsoo fan bar hamma mana man qabne Amma reefu guys qabaaf dhaggeeffadhaan baadiyyaa usnee seenna gisee kan na fakkaata. dhaggeeffannu gaa usnee dhaggeeffataa jira ila lammaati. Kara furmaataa maan deemnu hundinuu haasa'uu qofa bakka haasa'uu jaalatan. Haasa'uu miti kara furmaataa ijoollee walitti wal hiite akka hiikan bakka dabarsaati. Ummanlee kaartillee Hidhuu ni kakabde hiinaa. gadhiisi. Ijoollee ni hiisisnaa ni hiisisnaa ni hiisisnaa osoo hin ta'in amma. Deemee hatara daquu miskiinni kanuma. Dimbaara Yaa amma ijoollee qabdee ni hiisisnaa seeraa dhiyeessinaa maal osoo hin ta'in kana itti deebitan. Dura ijoollee hidhamtee akkasitti hidhanii jiran kana akka gadhiisisan godha. Karaa nagayaati waan tokko hiikuu ila maayikii waa takkaan tirratti qabaatu ila maayikii gama kiyyaa ijoolleen hidhaarratti hin jirtu mucaanis nagaan akkuma nama tokkotti dalagaa isaa bira jira yoo fedhe subiini jeebe yoo dachiin naga taate yoo dachiin naga ta'uu maatee immoo fartoon akkuma afaan asirraa banee itti muddina jiru suni yaada barbaachisaadha yoo itti muddu taate kinoo amma haafidu asirratti itti dubbadha dubbii dhugaa walitti dubbanna ani inni isin arrabsu waa takkaatti hin jiru hafartoo yee anaa fiti keessa wal barbaannaa miti koota keessa ati waa takka meediyaa kanarra waan barbaadu hin qabdu jee wallaahi keetana tida wala keetana da walin jed okke naan jeeti duubarra ambiyette maal naan jee anna jeeti fan lokshin argaa maalii jaa biyette dhiyen gadala fatti tumame abbaan giddi maaliin akkana jaa biyette wanni kana kun barbaachisaa miti kanaaf inni walirraa faamnaa baataa ola sirratti. Ustaada dubbadha ayyaa afartuun amma afarin jiru haa dhufu. Osii baafna amma asirra wadirreen kubbaa booksii jiran. Asli wanni godhuu qabdu. Asli yaada gabaabaa hafarsoo faan hanga ammaa nama hin qabne siyaareefu barbaaddata baadiyyaa sheennatutti jiranii dachaa jiin naga buufna. Anammoo nama lama. Afarsoon eega dhabame Usmeeno. Wayi Usmeeno. Nama lama masuulummaa fudhadhee gadan dhiisisiisan nama. Kaasni haa dubbatu maal ta'an ijoolleen. Carraan ka ustaadaati carraa ustaada kana ustaada dubbadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جبت لنا قوم من دقيقة؟ Najaa fayyaa. دقيقة سنو بقى نجا جرات دكتورة